nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma. An waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoon gabaabsinee kadhanneetu ergaa gabaabaa walii wajjiniin ilaallaa. Yaa waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ammoo yeroo kana dubbii keenyatti dubbadhu nu gargaarii hubannaa nu laadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Taa'ee yaadaa ture. Gidduu kana taa'ee baay'ee yaadeen waa'ee yeroo hundumaa loliisa, yeroo hundumaa rakkina. Kun maalirraati kan jedhu durumaa ka'ee dubbiin jira, durumaa ka'ee walitti bu'uun jira akka biyyaattis akka dhuunfaattis yeroo baay'ee maatii walitti bu'aa, waldaa walitti bu'aa. Nama ta'ee kan walitti hin buune hin jiru, kan waliin lolle hin jiru, kan walitti hin dubbanne hin jiru. Garuu amma baay'ee isa durii caalaa dhibba dabale jechuudha. Dachaa dhibbaa ol kan ta'u dabale. Tokko bara dhumaati. Sagalee Waaqayyoo Maatiyus 24 Luqaas 24 gaafa ilaallu sagalee Waaqayyoo irraa gara sana gara dhumaa gaafa ilaallu gara dhumaa kana bara informationii ta'a, beekumsi hin baay'ata. Kanarraa kan ka'e immoo hammeenyi immoo hin dabala. Keessumatti maatii irratti hammeenyi baay'ee dabala. Namni qobaasaa ta'a. Gaafa qobaa ta'u nama dhaga'uu hin barbaadu, wal dhaga'uu hin barbaadu. Kanaaf hammeenyi baay'achuurraa kan ka'e maal ta'a? Jaalalli hin qabbanaa. Jaalala hin qabu taanaan immoo namni walii dhiisuus hin danda'u, wal dhaggeeffachuus hin danda'u. Milikkita bara dhumaati jechuudha. Timootewos irratti gaafa laallu boqonnaa 3 irratti akka bara dhumaa namoota afuufamoo of tuuloo bifa waaqessuu duwwaa qabu malee horii kan barbaadan, iddoo kan barbaadan, anatu caala kan jedhan humna isaa, humna sagalee Waaqayyoo irraa humna amantii fidurra hin jiraatanii bifa isaa qabu garuu waan barbaadan godhu. Waaqayyoon hin sodaatanii nama hin sodaatan, of tuultota ta'u. Afuufamtoota ta'u, sobdoota ta'u. Kanaafituu kunis milikkita bara dhumaa keessaa tokkodha. Waan xinnootu isaan aarsaa, waan xinnoo isaan nacaa. Kanaafi of tuulummaan amma rakkoo waan baay'eedhaan uumamuu danda'a. Ilaalchi nuti qabnu, aayidiyaan keenya booddee aayidoloojiitti geeddarame namoota baay'een gaafa yaada keenya fooloo godhanii nuti beekaa nuti fakkaata yaada nama bira dhaggeeffachuu hin barbaannu. Yaadi keenya yoo bakka ga'uu baate karaa barbaanne waraana kaafna, karaa barbaanne dubbii kaafna, fooloowersii namoota duukaa bu'an immoo arganna bira miidiyaati waan ta'eedhaaf. Kanaaf karaan of tuulummaa immoo karaa seexanaati. Mana tokko wal diiguu kan fidu abbaan mana haadha mana dhaga'u, haati mana abbaa mana dhaga'u gaafa didduu gaafa wal didanii ijoolleen kanarraa ka'anis bakka maal ta'u kana baratanii yoo ka'u manni sun hin diigama. Waldaan wal dhaga'uu dhiifte hin diigamte adda citti. Hawaasi wal dhaga'uu dide, sabi wal dhaga'uu dide adda cita hin diigama. Ogummaan kanaadha. Namni ogummaan itti irratti yoo jiraate Waaqayyoon kadhatu, Waaqayyo ogummaa kennaaf yaa Yaaqoob boqonnaa 1:5 kan inni jedhu isa kanaadha. Namni gaafa umuriin dabalaa deemu ogummaadhuma shaakalliyyuu jireenyiyyuu ogummaa kennaaf sila. Amma garuu bara dhumaate waan ta'eef namni ogummaarraa fagaateera. Ogummaan qabu taanaan immoo of tuulaa ta'a, sobaa ta'a karaa seexanaati. Seexanni of tuulaadha, abbaa sobaati immoo. Waaqayyo garuu ogeessa gooftaa Yesuus Kiristoos ogummaadhaan nama fuulduratti Waaqayyooti guddachaa ture kan gad of qabe hunduma gararraa immoo isa. Gad of qabu jechuun wallaalummaa jechuun miti, gad of qabu jechuun sodaa miti, gad of qabu jechuun karaa Waaqayyooti. Rakkoo tokko hiikuudhaaf, biyya tokko seefii gochuudhaaf, mana tokko seefii gochuu oolchuudhaaf, waldaa tokko hawaasa tokko oolchuudhaaf gadi jennee wal dhaggeeffachuutu nurra jiraata. Yaadi ishee maal ni laata? Yaadi isaa maal ni laata jenne. Namni hundumtuu yaada qaba. Hundumaaf deebiin kennama jechuutu hin taane waan irratti walii galuu qabna. Waan tokko nu godhutu jira. 100 keessaa 50 ta'a malee. 50 walitti finneetu waan irratti walii galu. Sirratti walii hin galle waan irratti walii galu irratti. Bara du'i namaatti kolfamu, bara du'i namaa sirbamu irra geenye. Kun hojii seexanaati, kun hafuura hamaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun nurraa rukutamu.
karaa godhuuf qabu haa deemnu. Maaltu yaada isee keessa jira haa jennu. Maaltu yaada isaa keessa jira haa jennu. Mee numti duwwaan hin haasa'in wal dhaggeeffannu. Karaa Yesuus Kiristoos haa filannu. Kun ogummaadha. Har'aafis bara baraafis. Mee haa dhaggeeffannu namni haasa'ee hafe of keessa dura hin bu'in nuyi. Yaada isaa erga dhageenyee booddee yaadi koo immoo kanaa mi'a jennu. Kanuma koo duwwaan fudhatamu kan jiru yoo ta'e namni sun of tuulaadha. Geggeessaas ta'uu hin danda'u. Namas geggeessuu danda'u, ofuu geggeessuu danda'u. Yaaduma koo duwwaa, kanuma koo duwwaa kan jedhu. Anatu beekaadhaa, kurnaffaan kaffalaa, an cubbuun qabu, an sirriidhaan akka qaraxxuu kanaa miti jedhee qaraxxuu isaa gibira fuudhu. Garuu gooftaa Yesuus gaafa haasa'u kan namicha isa waan hundumaan godhadhe kan masaddaqee of tuulu kan hin ta'in kan isa qaraxaa sanatu qaraxa isaa fudhatamee isaaf dhiifame ta'ee gammadaa manatti gale. Kanaafitu an sanan ta'een kanan ta'een kana tsirqii hin qabnu, tsirqii keenya himachuu miti. Amma inni guddaanii jenereeshinii borii seefii gochuudhaaf Waaqayyo ulfina akka argatu dhugaadhumatti mana Waaqayyoo keessa jiru, waldaa Waaqayyoo keessa jiru, biyya Waaqayyoo keessa jiru ta'uudhaaf yeroo hundumaa balleessaa mana malaallee isaan kana godhu, isheen kana godhu, isaan kana godhu hin jedhin. Nummoo qoodi keenya maa inni haa jennu. Yeroo baay'ee gara namaa malee gara ofiin ilaallu. Ijoo geessotaa garuu gara mataa isaatiiti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ergaan keenya ergaa fayyinaa, ergaa araaraa, ergaa nagaa haa ta'u. Warra dubbii kaasnu utuu hin ta'in warra dubbii hiiknu Waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyo ergaa guddaa nutti kenneera, yana guddaa nutti kenneera. Warra natu beeka jennee beekumsa arganneen elementii seexanaatti daballee of tuullee yookiin karaa sobaa karaa of tuulummaa deemnu utuu hin ta'in warra gadi jennee wal dhaggeeffannee biyya keenyaaf saba keenyaaf hiikamsa finnu Waaqayyo nu haa taasisu.